challenge duratti humaata kan darbinaa jira keenya. Obsa. Obsa. Spirit challenge duratti humaan darbinaa akkumaan isiniin jee obsa. Qalas. Lamaa fi wayii irratti dhufti spirit challenge yes. ciyaarta dambe spirit challenge-ga uu sug hadda istaaji waxbaa soo dirana ciyaartii koowaad weeyaan laba ciyaarood baa inoo dhiman labada ciyaarood baan ka badin karnaa oo weliba waxa weeyaan score aan caadi ahayn ku xidhan karnaa wax walbo aad soo diraysaan waxaad la sugtaan spirit challenge-ga 30 second 50 second spirit challenge-ga inooga faa'iideeya sikimada yar spirit challenge-ga inooga faa'iideeya wax kasta aad soo diri kartaan iminka haddii la soo diri lahaa wax kasta oo xilligii spirit challenge-ga intii ka dambeysay la soo diray waynu ha may maqashaa qalam si fiican baa ku malaa walaal horta dadkii faanayay xaggay mareen dhiig miyaynan lahayn laysma gaadhin xamsow ha degdegin alla waan wareeray dadkii faanka badnaa xaggay mareen way day-aan waryahay xabaalihiina sii diyaarsada waxaad la ciyaaraysid libaaxa afrika xabaalihiina sii diyaarsada ninkii ninkan ka badin lahaa muuna dhalan qalam waxbaan kuu sheegayaa ninkii saaxiibkaa ahaayee la odhan jiray kan South Africa degan waayo ninkaas wuu maqan yahay horeyna meel buu isaga kaa saaray hadda hadduu ku hor yimaadana sidaadii baad foorarsanaysaa waxaan kuu sheegayaa 3 ciyaarood baan ciyaaraynaa sooma dee waynu sii soconaa may ninku 10 libaax buu sharad galaye iyuuna iga baxsan baan ku yidhi 3 ciyaarood sooma ciyaarayno soo hal hadda maynaan ciyaarin yaa igu soo kala qabanin oramo hal chaanis hesha ha igu noqonine laba chaanis baa dhimana shaytaanka iska naar come down a'uudu billah okay waan iska naaraye ma ninkii de anigu horta adiga inaan meel ku saaray waaban ogahay kowdhe ninkii baa rabaa kii iyuuna baxsan war col hortii ha jabin ciyaartu kow ma joogto hal game baan ciyaarnay 3 game may adiga meel baaban ku leeyahay caruush baa rabaa caruush weeris caruush war caruush kulama ciyaarayo de waan kala xisoono بالله عليك طب اللي بحبه شرط قريبا كوي هذول بحصدينا انا اللي بحيا انا بدنا adiga ka cad baan la soo tacaamulay oo dagaalna soo dhaxmaray anoo hadda ka sheekeynayna ima aragtide de ma xusuus aanan ogeyn buu ninkaas kugu reebtay aruus la yiraahdo ka samir laadahay miya mana aan kugu yeero ana baxay qalam hadda inaan baasta yar ugu daro war oramo meel ay bariis cid ugu shubto weligeed lama aragay saxankii cadaaba horta hadal badan dameer laguma raro ciyaarta soo qabso iyarsu waxaad samaysaan keliyata inooga faa'iideeya spirit challenge-ga bas inooga faa'iideeya wax walbo hadda aad soo dirayseen intii dambe spirit challenge-ga haddaad kusoo dhexdiri lahaydeen ninkan dhawel baan kaga badin lahayn ciyaartii koowaad weeyaan col hortii baa la jabayaa meel halkana waad u jeeda war oraba ciyaarta koowaad kaa badiso billah caleyk ninkaan lugaha ay qaban ciyaarta koobaad ha kaa badiso oo siday doonto ha kuugu soo kala qabo ciyaartan iyo ciyaarta labaadba iskoor waa inaan xidhanaa sidii caadada ahayd inooga faa'iideeya wuxuu rabaa wuxuu og yahay waxa ku soo socda marka wuxuu rabaa inuu inaga mashquulin karayo spirit challenge-gu markuu yimaado walidu ku waxa weeyaan isha si fiican noogu haya allah ya isag waa okay وتاغن challenge amma tabadda jira keen ammatti ofa please takkitti tana dhukke irraa kaasa ana isinin je takkitti tana dhaabadda hanga isin eegaltu qofana eega hanga isin eegaltu qofana eega please dhaabba in eegalle starting sonja dhaabadda amma eegale itti ofa oramo chance kugu hesho ما مقشا وانكم مقلا هذا لو كريات محا ما واحد فايدة مجرين
wax saasa farqi saasi nooma dhaxeeyo laba nin oo waxaan nahay laasti waxay naga dhaxeeyo farqi ma aha waanu kaa badinay waad badisay hambalya baan ku leeyahay sharaf iyo karaamo thank you haddaba punishmentigeennii dee fuli waayahay habaxsane oo ahaa tii dee dameer ii noqo walaalkay dameerka africa ii noqo adoo lagaa guulaystay ha sii cararinee rag noqo ma adoo oroma aha baad rabtaa anoo soomaaliya inaan ku idhahdo war wax yar baad tahay you are this oroma laba game badisay waxay u dhigantaa adduunkii oo dhanba oroma inay ku guulaysato weliba laba game oo ay soomaali ka badisay qofka oromaygii wuxuu ku hamiyaa oo uu ku riyoodaa oo habeenkii ku seexdaa subaxiina kusoo toosa isku canaantaa ilaahayow maxaan soomaali uga dhalan waayey iyo etoobiya oroma dhihi maayo waxa weeyaan maxay baan ahay toona laakiin si sharaf leh waxaan kuu leeyahay game qurux badan baynu wada ciyaarnay labadii game aan wada ciyaarnay ku heshiinay aan 3 game wada ciyaarna bay ahayd labadii game-na waad iga badisay hambalya baan ku leeyahay waayahay punishmentigaygiina oo ahaa horta qarqarka iska daa walaalkay baad tahay ma iisamaysaa mise maya qarqar ma jiro adigoo oromo oo dhan waxa ilaa iyo hadda oromo ahayn oromo waata kaa badisay ee ku hor fadhida brother maya adiga kaama badna miya hambalya baan ku iri 3 game inaan wada ciyaarna waa ku ballanay labaad si dirqiya ku badisay weliba isagoo farqi saas uu noo dhaxaynin laakiin si kastay ahaataba hambalya baan ku leeyahay labadaadii ciyaaroodna waad badisay dawakuka habeenka ku wanaado adduun xagalato wallahi thank you galata isni mala mullataware soreti sharmarke Koingosht Abu Imran Asli Makki Rache Tasfaye Bona Rash Ibro Shata Boru galgala tapha raachee booda sa'a 5tti warri akka arra akkaawuntii fudhatta Suleiman deeme atillee ijoollee ergi garratti akkaawuntii Facebook irra jira jala buufan ofini warri arra akkaawuntii fudhatan tapha raachee booda hundi keessan amiyyee galatoomii sodda tapha raachee booda risiitii fidaa kotta sa'aatii 5tti halkan sa'a 5tti warri 4,000 5,000 jedhaa jirtan hundi keessan risiitii fidaa kotta nu jibbaa nama tokko hin qabnu akka atleetiitti ani rabbiin na arga wallahi kuno rabbi adagaa konkolaataa natti abuusa kakadhee isinitti hima jibbaa nama dhuunfaa tokko hin qabu jibbaa ganda tokko hin qabu hinaaffaa nama tokko hin qabu nama tokko garuu akka carraa ta'ee sagantaan dogoggoraan walirra oole anaa guyyaa jijjiiruu heduu qabaa ganna dhiisaa liqaquu jedhan xiqqii waliin seenne maan kamane ansaa jedhe guyyaa achirratti dhiise allaqe isaayyuu ofii girgirrii uuma akka waan an shiree minaamin jennaan bakka shiree erga ta'e yoo oromoon kutaa 11 nurraafe mee artii wal haa gargaarachuu dadhabu jedhe itti dhiise yaani ka illi kiyyoo na qaban illi kan nyaane baxabaay biyoon ikkoo xabaay nosoo taate amma jijjiiruu danda'a amma sa'a kana jijjiiruu danda'a dhugaa tokko isinitti hima amma sa'a kana guyyaa jijjiiruu danda'a warra gargaarutu isinirraa qabuu danda'a hunda isinirraa qabuu danda'a garuu xiiqnoo ummanni isin gargaarama isinillee geemii keessan taphattan isinigalee miti ummanni isin gargaarama geemilleen hin taphatama hin danda'a halkan guutuu dhaba saniin booda bara isin eeyyame tajaarsa qabdu deemtee jaarsa ofii gammachiifti tajaarsa qabne deemtee janatti deemtee riskii barbaadatti isinigalee hin dhaqqabamu halkan tokko baay'ee guddaa bara isin waan biyya faranjii hin dhaqiniifi malee halkan tokko baay'ee guddaa
faranjiin bar daqiiqaa 90 keessatti goolii galchitee waancaa fudhatti. Daqiiqaa 90 keessa goolii galchitee waancaa fudhatti. Isin halkan tokko akkamiin sagantaa lama dadhabaa jettanii iyyitan. Akkamiin sagantaa lama dadhabaa halkan tokko hingaya. Hingaya. Wallahi hingaya. ቆረጠኝ ንዝንዝ ምናምን ኮመተክ deema feesbuukii kiyya jalaa fudha ummata keessan bira dhaabbadha anka jechaa jiru kana kasanirraa hafe maqaa dubbisuu dandeettan abba torbattuu walitti hin gallu akkaawuntii sani ka tole Kawatin baratanii barreessan kuni maali keessanillee kan isin boocisaa jiru kadhamaa miire. Kadhamaa miire keessanillee gaafa ganda biraatti kadhatu mootu gurraacha keessi adiiti. Sidhi baabarku. Ummata hoolaa kana wajjin jiraachuu sidhi baa. Asliin gaafa nama biraatti sagalee ta'u. Gaafa waan qaburraa kiisaa kennu gurraacha keessi adiiti. Gaafa ganda rakkoo ganda ofii himu rakkataa ganda ofiitti sagalee ta'u kadhattu. Gaafa geemii taphatu kadhattu. Gandi biraa gaafa taphatu goota. Goota. Tapha kaayyoo. Xiiqii. Oromoo bineensa 50 wajjin yaamiyuun. Homa fedhe haa ta'u. Homa fedhe haa ta'u. Geemii taphachuullee gootummaa haa ta'u. Dhiiseera. An jechuun. Gaafa rakkoon ganda biraatti dhuftillee homaa rakkoon qabu. Kadhattullee haa ta'u. Rakkoon nama kamiituu naquuqaan. Rakkoon nama kamiituu naquuqaan. Sini galamiti. Naquuqaan. An amma kan isinin jedhaa jiru yoo kadhattuu ta'ellee kadhattuudha. Maal gochuu danda'a? Ummata kiyyatu qeeb qabeenya isaa irraa ari'ame. Qeeb qabeenya isaa irraa ari'ame muka jala jira. Abbaan dandeettan ummata kiyya bira dhaabbadha. Ummata ofiitii kadhattuu ta'uun immootu homa takka homa rakkoo miti. Maal gochuu dandeettare? Maalin riba keessaa godaansaa jedha. Maal gochuu dandeetta? Maal gochuu dandeetta? Hizbi guddaa ino. Ani immoo osoo kadhattuu ta'e dheengadda gaafa haati tiyya dhukkubsattee akkasitti rakkadhuusan waan amala keessan isin ummata sooshaal miidiyaa ummata gimaataamii kana waan beekuuf sumuni takka isin hin gaafatinidha. Ijjannoo ofii kiyyaaf maatii kiyya irratti maal akka ta'e na beektan kanaaf isin hin sodaanne. Amma faamilii nu qabnu keessa qabu hunda keessa nama akka seenaa jaalladhu jiru osoo isiin asitti dhukkubsattee waan mana yaalatti sumuni takka nama gabbaa'ee isin hin gaafanne. Duraanillee jechaa ture as deebi'ee isinitti hima. Wallaahi. Rabbii lama taane kakadha. Sii kakadha. Isin kakadha. Lubbuu kiyyarraa kaasee faamiliin kiyya yoo rakkate an sadaqaa isin gaafadhe isin gaafachuurra uf ajjeesa. Uf ajjeesa malee isin gaafadhu. Isin ummata bushtii waan namaa godhe nama arrabsu kana dhima isin gaafadhu ofii keessanii wal gargaaradha. Duris isin gaafanne rakkadhe illee arga isin gaafanne kana booda illee isin gaafadhu. Ofii keessanii wal gargaaradha. Manam kazii mallamaamat ምናምን አያስፈልግም yoo dhaabbatte saba kee bira dhaabbatta obboleessa kee bira dhaabbatta moo takka wanni itti fiddu tokko hin jiru wanni itti fiddu tokko hin jiru dhaabbachuu baatullee dantaa keeti kanarraa beela ilma kiyyaa miti kanarraa beela haadha kiyya na dhaltee miti akka sabaatitti akka biyyaatitti akka gandaatitti nu ilaallata waan jedhuuf sitti himaa jira malee an
foon dhiigaa tokko achi keessaa narraa beela hin jiru. Oromummaa walitti qabna. Arsooma walitti qabna. Bakka kana rakkoo irra jiru kana hin beekna bira dhaabbadhuus hin jedhaara. Wanni kanarra taree ati as jala deemtee afaan bantuu tokko hin jiru. Wanni anillee mooraalii cabee hamilee cabee maal ta'ee si gabbaruuf tokko hin jiru. ምንም ማላማመጥ አያስፈልግም ማላማመጥ አያስፈልግም ወላ ማላማመጥ አያስፈልግም አን ዋንደን ደውራ ትገመዱ ጥላት ቋሚ ጥላት ነው ወላሂ ቋሚ ጥላት ነው ቋሚ ጥላት ዋንተ ሚዩቲን በርባች ሚዩቲን በርባች ብሎኪን አሪው ሲጀመር ምትራ ፍራቱ እንጂ ወራ ጀላት አፋን በኖ ወራ ኢልማን ሻርሙጣ ወራ ሰላማይ ፊደከር ማላይ ያቲ ሰላምቴ ፊደት ኡመት አርቲት ሰደቀቱ እንተው حرام دم كفتي نزل አፋን በንቱ والله ማረ እንትኔ ከዚህ መቃ ገንዳ በነተን ዱፊን والله انتو تكي انتو والله انت حرام سر رافور يورو كتة قلت تملا سر رافور قصتي قلته أكثر ورا ما كتة جلت أفهم بنتكون بود اللي قصتي بنته إنكار قارتو هادو مو من نسو أتي قارو هادو مو ولا إنكار قارتو إنكار قارتو إنكار قارتو كناف hundi keessan deema akkaawuntii fudha ummata keessan bira dhaabbadha an dhimma biraa tokko isin irraan qabu ganda tokko irraa rakkoon qabu rakkoon ana iyyisiisaa jirtu ummata keenya ka arsii shirkaa bira dhaabbadha oromoo yoo danda'e isin haa gargaaru yoo oromoon dadhabe isin ilmaan sikkoo wal bira dhaabbadha ehee gandummaa adeellam waajib noositti himaa rabar kuni waajibuma bar waajiba bar kun waajiba kun dirqama bar kun dirqama namummaati yoo fedhe jimma sibira haadhaabatu yoo fedhe harargeen sibira haadhaabatu yoo fedhe shawaan sibira haadhaabatu yoo fedhe booranni sibira haadhaabatu yoo fedhe wallaggi ilu gujii booranni sibira haadhaabatu